beektaa mana kun yeroo gannaasan miil duwwaadhaan keessa deemuu waan hin dandeenyeef itti dhiisee taa'uu danda'a ture. Otoo inni itti dhiisee taa'ee inni illee uumaan ta'u rabbi qaba magaalaan tu silaa hin beeloftu. Anqabu bulaa hundumtu. Ufiifillee ufii dabarsee magaalaan illee qallabee jiraate jechuudha. Kanaaf boottiin arraba miti kabajaa mallattoo hojiiti. Sandirraan dabalee immoo amma wal'aansoo keessaa gara keessattuu gara diinagdeetti ce'aa waan jirruuf hard work sirriitti hojjechuun barbaachisaa jechuudha. Shimalli kun akkam? Shimalli dura caaltu warri biyyumti qaroomii jedhami warri faranjii bottii kana hin keewwatu yeroo gannaa cabbii ittiin bahuudhaaf yeroo kaanis irraan deebi'a Jawaar biyyumatu qaroomii jedhamanitu bottii kana hin keewwatu yeroo gannaa cabbii ittiin bahuudhaaf yeroo immoo lafa hojjaa itti fayyadamu. Kuni bottii kana akkuma jette keewwachuun duubatti hafummaa sanaan waan walgitoon fakkaatu sana maal jedhu. Dura kan irraa tolchaa ture warri keenya. Kan irraa miilatti maramutti tolfama ture. Booda faranjii irraa argan kana faranjii tolcha. Amma qonnaan bulaan biyya faranjii illee kan uffata. Qonnaan bulaan biyya faranjii kan uffata. Kan uffatuuf garuu gowwaa waan ta'eef shabaxii uffachuu waan dadhabeef askoo uffachuu waan dadhabeef miti. Kuni bishaan seensisu. Dhoqqeen seensisu dhoqqee fedhe keessa rooba caffaa lafti amma fakkeenya gara sulultaa kana yoo baate gara salaalee kana yoo baate asiin gara adaa kana yoo baate yeroo gannaa bishaan lafa ciisaa dhoqqee qabaa ittiin qota. Ganna yoon qotiin birraa waan nyaatu hin qabu. Ganna kana yoon qotiin ganna kana dhoqqee kana yoon qotiin irreechuma kanaa gammachuun qotachuu irreeffachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf faranjilleen kan waan jiraatti namni keenya illee daddafeet faranji irraa fudhatee hangaafa guddadhu summan kiyya hundi warri akaakayyuu kiyya hundumtu kana qaba jechuudha. Gara salaalee kana galtanii arsii guutuu barsiisaniit kanaan ittiin jiraachaa turani. Saniif hoggaa amma waan akkasii hoggaa jaan argeetin huccuu kana hoggaa inni godhu kanallee galgala barbaachisee hin fide. Suniin darraa dhufe qonnaan bulaa tokko irraa naa fidanii ga'e. Shawarraa sidaa turaa fide. Doktor Shawarraa tunaa fide barbaadee gara sulultaa kanarraa naa fide. Hedduun ittiin boone immoo namatti illee tolu hoggaa miilan deemtu beekta. Kafalte moo akkam akkanuma fudhate? Kana moo. Dolara nagaa matan bee akka mana kenne garuu bilaash faranji balleesse. Mee shimalli kunoo qonnaan bulaadhuma baabuutti illee gaafachuu qabna. Kabiraan kanan si gaafadhu har'a irreechi Finfinnee egaa haala miidhagaa fi ho'aa ta'een kabajame milkaa'inni guddaan argameera jechuu dandeenya. Gara si darbuu keenya dura. Hayyee xumuradhu. Uummata keenyati namni keenya harka duwwaa gabaan dhaqu harka duwwaa cidhan dhaqu. Kanarratti yoo waa argee of jalaa ittiin kaasa yoommoo namni itti game illee ofirraa ittiin qolata jechuudha. Mostly defensive weapon ittiin fayyadamu. Warri keenya keessattuu warri hanfiyyaa hoggaa amma onni dhaqu hoggaa mana cidhaas qidaamees gabaaboo dhaqu kana qabatee dhaqa. Mana mashataa wayisa yoo dhaabate ergifatee deema. Yoo gaara taatee sin ciqilfataani yookaan asirra kaatee deema. Yoo immoo ka dubbii barbaadu dhufes gaafata jechuudha. Kanaaf ati maaliif qabatte? Anama dulloo wayitoo itti ciqilfadhee itti hirkadhee bahuudhaaf. Tole egaa irreechi Finfinnee haala namatti toluun milkaa'eera jechuu dandeenya. Guyyaan kun kabajumti irreechaa guyyaa galataati. Eenyuun galateeffattame eenyuun galateeffannu guyyaan kun milkaa'uu isaatiif? Dura Rabbi galateeffanna. Kasiin nu ga'e gargaarsa rabbitiin malee gargaarsa waaqaatiin malee hin geenyu. Guyyaan kun guyyaa galateeffannaati. Dura waa galateeffanna. Itti aanee wareegamtoota galateeffanna. Bilaash iddoo dhufne beeyta. Finfinneetti dhiisii baadiyyaatti irreeffatuun baay'ee rakkisaa ture. Sirni Minilik waggaa biyya keenya qabate dura kan itti duule aadaa buqqaasu jechuudha.